Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Dambal Miidiyaa guyyaa har'aa kana beeksisa addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Beeksifni maal yoo jettan mana gurguraaf qophaa'ee magaalaa Adaamaa ganda bokkuu shananitti argamudha. Manni viidiyoo irratti argaa jirtan kun gatii isaa beekuu fi infoormeeshinii isaa hunda yoo barbaaddan koomentii jalatti feesbuuk peejii Dambal Miidiyaa kaa'ee jira waan ta'eef inboksii nu godhaa namoonni bitachuu barbaaddan. Mana kaaree meetira 105 irratti ijaaramedha. Mana baay'ee bareedaadha. Finishiingii xiqqoo matu hafaa waan ta'eef mana kana namni bitachuu barbaaddan viidiyoo kana koomentii isaa jalatti feesbuuk peejii liinkii isinii kaa'ee jira. Liinkii saniin seentaniit mana kana gatiin isaa waan hundumaayyuu achirratti inboksiidhaan na gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Mana baay'ee kwaalitiidhaan ijaarame finishiingii qofatu hafe jechuudha. Finishiingiin illee baay'ee xiqqoodha. Mastootii qofatu hafe.